Akkam jirtanii wayyaadha nageenyi keessanaa rakkabu isiniin jedha. Yaaduma gabaabaa tokko kan nama sammuu nama baay'ee keessa jiru isiniin dubbadha jedheeti. Karaa jiraan of oolchaa. Tokkoffaa irratti I'm pretty sure hundi keenya waa'ee hidhamtoota Oromiyaa irraa quba qabna, fayyaa jalaallee argaa jirra. Walgahii torbee dabree fi torbee kana keessa warra mootummaa Ameerikaa wajjin mana oofisa tokko wajjin haasofne kaleellee qabatee jechuudha. Kanneen lamaan sun dubbadha jedheetiin because namni baay'inni keenya wareertanii waan godhu wallaaltanii maaliif hiriiraan baanettanii warra marataa jiru akkuma kiyyaa marataa jirtu waan beekuuf sanuma isinitti immoo barbaadeetiin lamarraa haasa'een jedha. Tokkoffaa kan hiriira irratti dubbadhee jira. Community Global Oromoo Community illee irra mari'ataa jira. Torbee dabdalee irra mari'atee ture. Hiriirri qophaa'ee ture ji'a kanaa fi haa ta'u malee amma ijoollee beelaan du'aa jirtu kanaaf jecha dursanii godhuu fi haala permitiitii fi haala adda addaa irratti odeessaa jirru. Hopefully boruu irratti updatein argattanii hiriira guddaa tokko akka hatattamaan as soon as possible akka haalli hayyameenii torbee kana keessa akka ta'uu fi san deebi'eetiin boru isinitti himaa. Warri community global kunillee waan mari'ataa jiruu fi san achumatti dhiisee jedhama. Xiqqoo qalbiin akka isin tasgabbooftuuf isinitti barbaade walgahii torbee dabree warra majority leaderii foreign affairs itti gaafatamaa fi torbee kana immoo ranking member jechuu itti aanaa jechuu warra Republican irraa walgahii turre. Walgahii irratti resolution dhufaa jirurraa haala biyya keessaa maal akka deemaa jiru including statementii secretary kalee baasee ka jedhisan jechuudha. Namni keenya ka beekuu qabdanii resolution dhufuu irratti illee investigation irratti illee akka naannoo Tigraay qofa osoo hin ta'in akka naannoo bal'isanii akka godhan dhiibbaan jiraachuu waan warri nuun jedhe isinitti himaa jiru. Waan walgahii irra taa'ee osoo hin ta'in borummaan mana mootummaa waan keessatti himaa jiru waan state departmentiin haasa'aa jiranii. Kun immoo kan namni keenya xiqqoo beekuu qabee amma kan rakkisee jedhe warroonni dhimma kana ilaalu haarofti hagammaa bakka hin qabanne including warra White House jechuun haarofti bakka hin qabanne warri moofaan ammoo warra mootummaa kaleerra ture sun ammoo deemee jira bakka sanii. So kanatu xiqqoo yeroo gaappii fudhatee jedhe namni hin qabanne eenyuun dubbistaa eenyu argitaa kan jedhu sanumaaf abbeessanii dubbachuu fi marattiyyuu walgeessa irratti kakalee fi torbee lamaan kana dabre walgahii torbaa ta'inee jirra. Kanatti mana isinitti himaa jira. Tokko investigation akka expand ta'eetiin kan jedhu lammata ammoo wanni Itoophiyaa akka dubbatamaa jiru amma miidiyaa irratti olaaltanii jedhanii UN illee akka dubbataa jiru even secretary of state kakalee baasee agartanii jirtanii waa'ee filannoolee duubaan akkas jedhu malee keessaa wanti godhaa jiran waan biraa ta'e at least akka nutti manitti wanni dhiibaa jiran filannoon kijibaa kun rakkoo Itoophiyaa furuu akka hin dandeenye arganii jiran. Rakkoon Oromoolee clear ta'ee jira. Duri rakkoon Oromoo hin beekamu. Rakkoon Oromoo baay'inni Oromoo waa hedduu hin beekamne ture. Amma yeroo jalqabaatee fi impaarettiin sun rakkoon isii rakkoo gara Tigree uummata Tigree mootummaa TPLF fi Abiyyi wallole qofa osoo hin ta'in overall biyyattii guutuu including Oromoolee akka rakkoo guddaa ta'e dhiibbaa akka godhaa jiran irratti akka haasaa jiran akka secretary of state illee itti himaa jiran. Garuu namoonni baay'een kan dhimma kana ilaalu hanga ammaa bakka buuneen jedhan sigalee namni wajjin teenyu garuu dookimentii irratti dalagamaa jira. Resolution nullee gabaabatti isinitti nenu jenna already recommendation kennineefii jira. Isinillee senatortoota teessan ka house illee ka'unnaallee waan dhufuuf make sure resolution kun yaadattanii gaaf duraallee ka gara house baheetiin hangamoon eega baheen booda iyyinee jenne san wanni akkasii sun hin deemu lama godhuu hin dandeenyu isinii galee. So recommendation kenna hopefully gaaf torbee dabre keessa I think torbee kan fakkaate yeroo geesseen illee dubbatee ture websaayitii keenya ollaa irratti lakkoofsa warra foreign affairs irra jiru isinii kennee jenna. Akkasumas immoo iimeelii waa'ee warra hidhamoota du'aa jiran kanarraa iimeelii gabaabaa qopheessinee jenna. Mandee ofiisni mandee banamaa mandee irraa wanni isin gootanii akkuma tiwiitarii san haala akka danda'amuun meesajii qopheessinee kideellee akka dubbiin kun dhagamee jiru. Already state departmentiin illee including hiriirri amma community Minnesota harbaa godhe suni
ilhaanumalillee State Departmentiitti dhiibbaa gooftee gaafattee jirti. Because nuti warra ilhaan wajjin dubbannee warra senatartoota wajjin dubbannee senatartoonni ammoo waa'ee dhimmi Jawaar waa'ee hidhamtoota baay'een dubbannee garuu dhimmi Jawaar exclusively keessaa akka beejaniitiin sababaa godhanii nutti himanii jiran jechuun. So quba qaba imbaasiin Itoophiyaallee quba qaba jechuu akka waa'ee amma beelaan uummanni akkana ta'aa jiru. Amnesty International illee na erganii turanii at least quba qabu namni baay'ee barreessuu haa didanii ala bahanii haa dubbatu jiran malee so quba qabu jechuu kiyya kana gabattee manatti haa galluu tuun ta'ini wanna kana jala buunee deemaa jirra anillee jala bu'ee deemaa jira komitiin jala bu'ee deemaa jira akkuma qalbiin beektanii fi yeroo gabaabaa keessatti hiriira kunillee boruuf iftaan keessatti abdeetiin argattu jedhee abdiin qaba garuu kan xalayaa bahaa jiru resolution bahaa jiru kanneen draftiin abdeetii gara keessanii kennaa nullee kennaa jirra komitiin hopefully komitii keessan hariiroo qabdan jenna isinii galee wanta tokko darbe booda bahuu hin dandeenyu jalqaba irratti wanni waraqaan bahu kun inclusive akka ta'e bahu gahee keessan irra dalagaa jedha gahee inclusive eega bahee ammoo nu qofaa miti akka kaleessan impayarsan keessatti ka booyaa jiru ka du'aa jiru nu qofaa miti biyyattii guutuu waan ta'eef falliin dhufaa dhiibbaan guddaan hin jira ka abiyyiin illee jedhan keessaan kan dubbanne yeroo lolli baname warra Yurooppii tokko malee dhiibaa ture waa'ee Tigraay irratti ta'aa jiru jechuudha. Mootummaan dabru kuni waan daaretti warra nutti himane mootummaan dabre hanga ji'a dhumaa irratti harka maratee dhimma kana ilaaluun barbaanne garuu ji'a dhumaa irratti arganii jiranii akka abiyyi ceesisuu hin dandeenye haa ta'u malee akka abiyyiin namni bakka bu'ullee kan jiru rakkoo jira. Yoo dhugaa dubbannee jennee gaanfa Afrikaa guutumaan guututti Somaaliyaa yoo fudhattanii Sudaanii yoo fudhattanii Museveenii illee amma filannoo akka taate agartanii jirtanii naannoon sun guutuyyuu rakkoo warra waan jirtuuf akkamitti maal goonaa kan jedhu rakkoodha. Biyya san qara naannoo gaanfa Afrikaa san kan tasgabbeessu Itoophiyaa ture. Amma Itoophiyaan ofiitiifuu raafama keessa jirti. Alternatiiviin maalidha? Alternatiiviin Keenya humna akkasii hin qabdi, fedhii akkasii, dandeettii akkasii ni qabdi kan jedhu. So it's a very complex akka amma ilaalaallee tokko buusanii tokko namaa kaa'anii jechuu miti. Kara biraatiin ammoo kan maratti ka dubbachuu barbaadu. Nuti mootummaan tokko mootummaa tokko advocacy yookiin dippiloomaasii jechuun basically wanta biyya irratti ta'u rakkoo uummata keenya dhageessisuu uummata keenyas bakka bu'uudha. Akka namni keenya maqaan isaa hin banne jechuudha. Malee mootummaan kun fuudhee nu kaa'aa miti. Kanaafuu kanumaan carraa kana fayyadamee nama baay'eetu waan laalaa jirtaniif warra biyya keessaallee hiriirri itti fufuu qaba. Hiriirri akka durii sana ta'e hiriira kana qabsoon tun tanarra dhumuu waan qabdu jennee hundinuu itti amanna. Warri keenya warri biyya jiru mootummaan kun ka godhaa jiru Finfinnee fi naannoo isii of tasgabbeessee kaawwan ganda gandatti fixaa jira. Ijoollee Harargee baasarraa dirqamaan akkatti fixaa jiru agartanii waa'ee Wallaggaa waa isinitti himu tokko iyyuu hin qabu kanneen maddiidhaan du'iitii nama keenyaa akka hin dhagahamne godheetiin jidduu keessatti galee namoota xiqqoo walii galee cuqqaaleetii irra taa'ee jira akka ijoolleen teenya dubbanne jechuudha. Ijoolleen teenya kana beektee dhiibbaa guddatu irra jira. Fincila kaasuun diddaa gabrummaa kanarratti fixuun dirqama kenna. Kanaafiyyuu especially beektonni teenya yoo akkanatti nu afootti du'aa jirtu I think naannoo Oromiyaa guutuu keessatti iyyuu naannoo Oromiyaa ganda maratti babbala maratti akkatti hiriira baatanii iyyattanii anillee gara kiyyaasummaan dabarseen jedha. I'm pretty sure namni biraallee haasaa jirtanii torbaan kana keessatti diisiin goona. Sanii alatti ammoo waan adda addaa akka keessaan godhaa jirutti jira. So dhiibbaan guddaan numa jira. Garuu mootummaa Ameerikaatti illee ni jira. Akka haga nama tokkoo dandeenyee jirra empaayeraa tana keessatti jennee jira. Haga nama tokkoo riifoormii waan gahee keenya nuuf ta'u jedhanii nu dhagahuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu yoo hin taane marti nu ofii qooddatee haa ba'u malee haala kana itti fufuu hin dandeenyu. Yeroo baay'ee haala waan adda addaa dubbachuu hin danda'u because kara biraatitti waan na fudhatan jedhee waan sodaadhuuf gara keessaatiin ammoo akkuma garaan keessa yaadu anallee garaa yaadaa jechuudha. Qabsoo kanatti dulloomne arriin itti nutti baate kanaafiyyuu qabsoon tun irratti dhumuu qabdi. Qabsoo kanaaf warri biyyaallee of qopheessuu qabna. Warri biyyaalaallee ammoo koomunitii keessanitti deebi'a. Koomunitii keessa wajjin mari'a'a. Halaala qofa ta'anii osoo hin ta'in koomunitii keessa wajjin mari'a'a. Hiriira ni baana. Asiin torbee dabre keessa immoo torbee kana keessa kan yerootti illee haasaa isin tuqee ture xiqqoo waraqaa barreessuun tokko illee hin jira isin jedhee jira. Hopefully waraqaan sun illee torbee kana keessatti at least gara stage tokko irra hin jiraata. Just make sure gara bakka jirtanitti akka dubartiititti akka masaajidaatitti akka charchiititti akka koomitiitti
qindaa'aa qophaa'aa warri DC dhuftan DC koota warri DC dhufuu dadhabdan ammoo bakkuma jirtanitti xalayaa akka koongiresiif galchitan barbaanne jenna. Xalayaa kana because waa hedduutu bahaa jira ji'a kana karaa marraa jalqabeetiin warroonni bakkoonni babbanaa kunniin amma fudhatamuuf deemanii. Itoophiyaan fakkeenya irratti walgahii kalee irratti maal naan jedhanii xiyyeeffannaa walgahii tokko NSC isin yoo bane isnootii fudhadheen ture warra oofisa tokko NSC walgahiin jalqabaa NSC godhu waa'ee Itoophiyaa irratti. Waa'ee Itoophiyaa irratti ammoo Itoophiyaa Tigree qofa osoo hin ta'in waliigala bal'ina irratti haasa'uuf deemanii jechuudha. Waa'ee investigation illee akkuma agartanii UN maali yeroo baay'ee waa'ee Tigree kan haasaa sanillee akka explain godhan durillee itti maa turre sirriitti himnee jirra. Dadhabnee jirra gaafachuu boo'uu dadhabnee jirra namni kenna. Wanna isaa rakkoo isaa yoo harkatti deeffatee jedhee booda nuti ilaalina kan jedhu irratti dubbataa jirra. Kun ammoo akkuma isin jedhu resolution harki guddaan draftiin dhumee jira garuu ishee argachuu hin danda'anii recommendation ergaa jedhanii jiranii so isinillee koongiresii keessan akka recommend gootanii kun ammoo asiin dura yeroo baay'ee kan isinitti dubbataa ture badheen gaddaa yeroo filannoo sanii oofisa warraatiin hariiroo banadhaa fira ta'aa waliin haasaa kaampeenii godhaa isiniin jennee jirra kana godhaaf isiniin jenna. Kuni gara tokko akkasumatti taa'ee ilaalaa kan kuni warra biyya alaa taanee wanti nuti godhuu dandeenyu kana. Kanaaf itti jenna. Gara kaaniin ammoo biyyoota biraallee wajjin haasaa adda addaa yaalaa jirrutu jira kan galmee hin geenne anyway gaaf hopefully xiqqoonni turaa suni kara maraaniyyuu namni keenya qophaa'uu qaba. Kara maraaniyyuu namni keenya qophaa'uu qaba. Kanarratti gabrummaan tuni yookiin nufitti yaalettu yookiin ammoo keessaa hafnee akka jennutti amannee jedha. Anillee wannuma garaan isin gubatee waan argaa jiru anallee waan nagaraa gubatee anillee karaa actually karaa deemee jira. Sanuma isiniin himaa waan deemaa jiru qophaayaa dhageeffadhaa. Miidiyaa jala deemaa innaa peejii kiyyammoo jala deemaa isin jedha. Hopefully ji'a kana dhumarraa jalqabee haala adda addaa naa mijaaya. More engagement godha. Kara isin dhaqqabuun hin qabu. So this is probably gonna be my main source of information isiniifi. Jala deemaatiin follow page officially invitation waan adda addaa ammoo xalayaa akka koongiresii ergitanii waan adda addaa kara peejii ollaatiin argattanii jettan make sure ollaa irratti saayin godha. Make sure ollaa irratti saayin gootanii deemuu qofa osoo hin ta'in email isin bira gahuu isa amma jimaata har'a jimaata email ni argattu every jimaata erginee jenna. Template achi keessa erginee jenna. Template kana fudhannee template bifa tokkoon ta'uu qaba. Siigalee yaadni keenya gaafiin keenya tokkuma ta'uu qaba. Karasiin godha jedha. Gaafillee yaadallee qabaatan naaf barreessaa warra biyya keessa jiruuni isin quba qabnaa isin laalaa jirraa isin hordofnaa jirraa isiniin jedha galatooma.